Sa'aatiin bashannanaa geenyaan bashannanaame jechuu fi jenna hordoftoota keenya akkam jirtu. Kun sagantaa yeroo kaayyooti yeroo hunda sa'aatii kanatti simbira geenya maandee bakkuma jirtanitti bashannanaa isiniin jenna. Egaa har'aafis qophii akkasumas immoo odeeffannoo fi sirba qindeeffanneeti jirra. Odeeffannoon keenya har'aa waa'ee kaballaati hordoftoota keenya. Waa'ee kaballaa maal nutti himtaree jechuun keessanii nafu. Egaa kaballaani biyya alaatti waa hedduudha dorgommis ta'eeti jira garuu biyya keenyatti afoolaan kaballaan akkanatti ibsama kaballaa gurratti cufe yookaan immoo kaballaa gurra kaa'e kaballaa qaaruu kaa'e kaballaan afaan guutii kaballaan amanaasee waa hedduudha jedhu jechuudha. Biyya alaatti slap fighting championship jechuudhaan egaa dorgommii calqabaniiti jiru. Kana egaa biyya Raashiyaatti jedhama isaaniif aadaadha. Namni tokko kaballaa kanaan dorgomee haga dhumaatti yoo deeme cimina isaati kan agarsiisu jechuudha. Cimina agarsiisuudhaaf dorgomama. Sana booda biyyoota Awurooppaa bahaa keessattis akkasuma sirriitti beekame keessoo biyyoota kan akka Poolaand fa'aa keessatti gara boodatti immoo Ameerikaatti ce'e jedhama. Ameerikaatti kan dorgommii kana uummataan wal barsiise immoo taatoo fiilmii beekama Arnold Schwarzenegger. Egaa taphni kun yookaan immoo dorgommiin kun seeras ni qaba. Bakka itti dorgomamu qaba daawwattoota hedduudha kan inni qabu akkuma argitan jechuudha. Footos qaba yookaan immoo uffannaan isaanii kan garee lamaanitu kan adda baasu qaba. Abbootii murtiis qaba. Komantaatarotas qaba. Televezyiiniidhaanis kallattiidhaan haalli darbu jira jechuudha. Egaa dorgommiin kun saalas addaan hin baasu dubartoonnis ni dorgomu warri dhiiras akkasuma ni dorgomu. Here's Yulia. That seemed a little high, didn't it? A little bit of a headshot in my opinion. This is a very good fighter. These are big men. They look like every bad guy from every movie you've ever watched. Directly from Poland. So this one's scheduled for 3 rounds. You've got Poland versus Slovakia. Here we go. Mad Max. Oh! Mad Max. Oh my God. He is out cold. We've got Columbus's finest. Salevsky. Round number 1. The crazy Hawaiian ate it. He's excited about it. Oh my! He wants more. Oh my! Oh! Oh! Umarratti garuu yoo mo'ame namni tokko gadoo qabatee nama sani miidhuu hin deemu jechuudha. Wal hammatanii bagga gammaddee waliin jiranii addaan deemu jechuudha. Egaa yaa quufaa moo maal jennanii hordoftoota keenya isinumti itti guuta. Wal dorgommiin kaballaatis jira jechuudha. Egaa tanaan dura kan bunyaati kan beeynu amma immoo kaballaadhaan wal amaasuun kun jira jechuudha. Egaa hordoftoota keenya egaa
odeeffannoodhaan haga kana jenne immoo gara ergaa ispoonsaroota keenyatti deebina. Ispoonsaroonni keenya Qarcaanshee Tireedingii fi Baankiin Awaash nu faana jiru. Qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf ispoonsar waan godhaniif ulfaadhaa galatoomaa jennaani ergaa isaanii hordofnee walitti deebina. Nu faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakkaa'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teknoolojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun homtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Giddugala qunnamtii maamilootaa yaada gaafii fi komiiwwan maamiloota keenyaa fudhachuuf nu dandeessisu sarara bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 qopheessinee isin tajaajilu irratti argamna. Tajaajilawwan baankichaa beekuu hoo barbaaddan komii fi gaafiiwwan kamuu hoo qabaattan kenniinsa tajaajilaa keenya irratti yaada qabdaniif dabalataanis chaanaaliiwwan miidiyaa hawaasummaa toora marsariitii fi imeeyilii baankichaatiin gaafiiwwan yaadawwanii fi komiiwwan nuuf dhiyaataniif giddugalli qunnamtii maamilootaa keenya deebii barbaachisu kennuu irratti argama. Giddugalli qunnamtii maamilootaa yaadawwan gaafiiwwanii fi komiiwwan maamilootaa afaan afuriin jechuunis afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Ingiliffaatiin guyyoota ayyaana ummataa fi amantaa dabalatee lakkoofsa gabaabaa waamicha bilbilaa 8980 dabaree 3 sa'aatii 24f isin tajaajila. Sarara qunnamtii maamilootaa keenya dizaayina keessoo isaatiin bifa haaraadhaan gurmaa'ee hojjettoota keenya giddugala sarara qunnamtii maamilootaa gaafii keessan deebisuuf qophii ta'anii isin eeganiin sa'aatii 24f isin tajaajila. Giddugala waamicha bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 Baankii Awaash. Walitti deebine hordoftoota keenya egaa Qarcaanshee Tireedingii fi Baankiin Awaash ispoonsara sagantaa keenyati. Qarcaansheen abbaa teknooloojii, abbaa qonnaan bulaa keessa'uu sanyii filatamaa qonnaan bulaa biraan ga'uudhaan oomishaa fi oomishtummaa buna biyya keenya ol kaasatii jira. Akkasumas immoo sharafa biyya alaatii argamsiisaa jira. Baankiin Awaashis akkasuma qusannaa daa'immanii, qusannaa dubartootaa jechuudhaan waa hedduu hojjeta. Keessoo bizinesii keessaniif koottaa nu faana hojjedhaa isiniin jedhu akka Afrikaatti akka addunyaatti baankii badhaafameedha. Ulfaadhaa galatoomaa jennaan egaa keessummaatti darba hordoftoota keenya keessummaan kan koo har'aa Amartii Taammiruuti akkanatti immoo beekamti. Si argeen obsa dadhabee garaan sitti duunanee ollee buluusuma yaada beekne waan an ta'e si argeen obsa dadhabee garaan sitti duunanee Ole bulusuma yaada mbikne wanantae Sirbi kuni waggaa kurnan tokko dabarsee jira. Yookaan immoo waggaa kurnan har'aa waan sirbame itti fakkaata. Turteerta mitiidha. Kiliippiin isaatis moofaa dhufeeti jira. Kaameeraa yeroo saniitii fi yeroo ammaa adda. Garuu sirbichi baay'ee bareedaa ture. Eessatti baddee kan jedhu immoo yaa kaafnuka. Namni baay'ee eessatti baddee naan jedhaa jira. Angaruu hojii hojjechaa jira, hin bannee jira. Hojjechaa jira hin bannee jira biyya keessa. Tole mee Amartii Taammiruu eenyudha kan jedhu kan ammoo iyyuu kaasiti. Hordoftoota keenyaan wal bare eessatti dhalatte eessatti guddatte ijoollummaan akkam ture kan jedhu kana kaasi. Amartii Taammiruu Muhammadin jedhama. Dhalattuu Lobbaa Booraatii Meexxiitti dhaladhe. Elementary achitti Meexxii Toliittiin baradhee achi booda immoo gara Finfinnee dhufeetan torba amma kudhanii amma kolleejiitti amma high schoolii Baalchaa Abbaa Nabsoottiin baradhee achi Tagbaaraddiitti accountingiin baradhee achi immoo durri ijoollee ta'eetan mini miidiyaa keessatti akkas mini miidiyaa keessatti Tsare Edis Kibabii keessatti ni hojjedha. Manuma barumsaatti jechuudha. Achi immoo waan si dhibu maazarii namni deemuma kana gizee dubbattu. Nin fiigan ture ijoollee ta'eetan. Atileetii turte?
baay'een fiigan ture waan si dhibu. Sila akkuma Daraartuu fa'aa akkuma Faaxumaa fa'aa iddoo warqii nuuf fidde ture. Dhugaadha. Waan si dhibu akka carraa ta'e artist baay'ee artiin jaalladhan ture. Gabaaf mini miidiyaa keessan dabarsee isaan kan ka'e garuma sirbaattiin goora fiigicha dhiiseetan jechuudha. Tole egaa ijoollummaa keetitti gaafa gara artiitti dhuftu namni si fuuldura jiru tokko jiraachuu danda'a. Weellisaa kana baay'een jaalladha. Anis odoon artistii ta'e jettee kan yaadaa turte jira. Dhugaa dubbachuudhaaf sirba Jaamboo Jootee yeroo sana baay'een dhaggeeffadhaan ture. Sirba Qamarillee yeroo sana bahee akkasiin jedhee kana sirba Qamar baheetu nama wayitu mucaa wayitu fidee dhufee eessumni kee sirba baasee jira sirba ajaa'ibaa baasee jira hin dhaga'u beeki mucaan hin dhaga'u eessumni kee naan jedhe eessumni kee sirba baasee jira naan jedhee fidee naa kenne isaan irraanfadhu beeki. Haala kanaan hojii artii calqabdee jechuudha. Mee amartiin egaa sirboota manatti himaa turte malee sirboota meeqa qabdaati walumatti? Gara sirboota 8 qaba amma wajjin. Sirboota 8. Wajjin sirboota 8 qaba ammallee sirba Jimmaa fixaan jira hojjechaa jira yoo rabbi jedhe dhiyootti hin gadhiisa sirba Jimmaa. Sirba haadhatis qabdaa jedhan. Sirba haadhaa harmee kuudhaa kan hojjedheen qaba sirba. Tole. Mee yaadatta sagaleedhaan? Haadhatoo uummatoo kan sisin hin qabne kan jaalalti isii hoggayyuu moofofne jaalalti baafete jaalala keen ga'u gaarii nama tokko si bakka naan bu'u. Haadhatoo uummatoo kan sisin hin qabne kan jaalalti isii hoggayyuu moofofne. Oliif gadi fiigdee dafqa kee facaaftee na guddisuuf jecha hedduu mararamtee ofirra caalchistee ka ana jaallattu harmeettoo gaarishoo yaa qananeessitu namurraa naaf caaltaa. Hayyee bareedaadha. Gaariidha egaa harmeedhaa fi yaadannoo haa ta'u harmee hundaaf jechuudha. Gaariidha. Mee sirba immoo miira kana keessaa immoo baanee sirba shaggar jedhu immoo ilaallu. Shaggar as kuyyaa lookoo kiyyaa narra gadi mee mormaan narra gadi mee mormaan. Nuti roorrisanii isaanii sillaadhu ormaafaanii sillaadhu ormaatti. As kuyyaa lookoo kiyyaa narra gadi mee mormaan narra gadi mee mormaan. Nuti roorrisanii isaanii sillaadhu ormaafaanii sillaadhu ormaatti jedha. Asha jenna jechuudha. Bareedaadha. Meegaa hordoftoota keenya xinnoo affeerree deebina. Hordoftoota keenya egaa kan hordofaatiin jirta kun sagantaa yeroo kaayyootii OBN irratti dilbata waaree booda yeroo hunda sa'aatii kanatti simbiraa geenya. Egaa keessummaan kan koo warraa amartii taammiruuti sirba ishee shaggar jedhu kan amma nu affeerte sagaleedhaan simbiraan geenye sana booda immoo walitti deebina bakkuma jirtanitti yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyan haaloo jechuu hin dagatinaa nu faana tura. Awaash ijoollee fi dargaggootaaf maatiin gamni ijoollee isaanii qusannaa barnootaan qixa jalqabsiisu. Ijoolleen maatii onnatan irraa argaman aadaa qusannaa guyyaa guyyaan gabbifatu. Maatiiwwan egereef yaadan ijoollee isaaniitiif fakkeenya ta'uun qusannaa shaakalsiisu. Shamarri ijoollummaadhaa hanga dargaggummaa hordoffii maatiitiin guddatte qusannaan qajeelfama jireenya ishiiti. Maatiiwwan ijoollee fi barattootaaf qusannaa jalqaban faayidaa addaa qusannaa jalqabsiisuuf ta'u qopheessinee eegna. Baankii Awaash. Walitti deebinee egaa hordoftoota keenya shaggar sirba jedhu sirba amartii sirba bareedaa simbiraan geenyee walitti deebinee egaa amartiin akkamitti tolaa jira?
baay'ee gaariidha egaa sirboonni kee baay'eedha mee kan biraa immoo kam yaadatta? Bubeetu bubbisamoo alaa gabbo'ee laalaa boqonnaa na dhawwee abjuun jaalalaa maaltu naa malaa gurratu na iyya maal wayyaa yaadannoon biyyaa boqonnaa na dhawwee halkaniif guyyaa maaltu naa wayyaa margi baalamii humriin guyyaa nuftu naa himii birraa habaaboon margaa humriin guyyaa nuftu yaa shaggaa jedha. Kiliippii qabaa karaa boodatti hordoftoota biraan ni geenya. Sirba immoo abbichuu jedhu sirbiteeti jirta. Abbichuu jira. Tole sirbi kun nama hedduutu sirbi. Jaalladha abbichuu baay'een jaalladha sirba Tole. ammallee bakka deebiitu hunda tun sirbi natti tola sirba abbichuu baay'een jaalladha. Abbichuu lagaa Abbichuu nagaa tokkee irraa marmarini achitti nagaa fayyaa qoreensi waraanini. Abbichuu nagaa Asham. tokkee irraa marmarini Asham. achitti nagaa fayyaa qoreensi waraanini. Tole mee akkamti yaadatte isa kana immoo kiliippii baay'een qabu kun. Kiliippiin qabu. Suuraa irra keessanii gadhiistan. Suuraa irra keenya gadhiisne. Garuu ammallee bakka hin deebiin. Kan uummataati miti kun immoo kan eenyuti? Kan uummata. Abbabesh Daraaraa. Tole. Kan Abbabesh Daraaraati. Sirbi kun kan uummataa kan miti kan Abbabesh Daraaraati. Kan dhuunfaati jechuudha. Kan dhuunfaati. Eegasiis namoonni hedduun sirbaniiti jiru isa kana. Tole. Kan nama kana gaafa sirban warra san gaafachuun jira moo akkam? Dirqama kan namaa yeroo sirbitu sirba namaa yeroo sirbitu namni sun akka salphaatti sirba akka hin hojjetamne hin beektu hundi keessanii jechuudha. Sirba tokko hojjechuudhaaf ammam akka dadhabaa jirru hundi keenya iyyuu hin beeknu. Nama dadhabsiisa baay'ee walaluun isaa yeedaloon isaa. Istiidiyoo keessa deddeebi'uun jira. Kanaafuu waan hundarra ayyamsiisaniitu sirbanii bareedaadha. Tole mee sirbitti aanu immoo sirba kamii kan yaadattu? Hawwii bara dheeraa sirba dhumaa jechuudha. Hawwii bara dheeraa sumaan arga dheeraa kan biraan barbaadu argannaan walii haaduu. Hawwii biraan laalu naaf humtuu sin caalu humtuu sin madaalu. Kan kee kophuma bareeda kiyyaa mimaaf namita na keessa rakkoo sumaan fedha kan biraan barbaadu situu qubatee lixee onnee koo. Tole sirboota kan kee gaafa ilaalu kiliipota irratti kiliipii kee qofa otoo hin taane kiliipota artistoota hedduu irratti afaan wannoon isaa jechuudha kaapshinoonni isaa yookaan immoo barreeffamoonni isaa afaan Oromoo, afaan Ingilizii walitti mammakuun kun jira. Tarii isa kana maaliif hin hordofne kan jedhu warri biraatillee gaafa barreessan jechuudha. Wanti kun afuu qaba afaan keenyallee guddachuu qaba guddateera irra addunyaa irratti afaan keenya amma yuunivarsiitii. Yookaan ammattuu keessallee odoo kaa'anii sirriidha. Dogongoroota akkasii waan hin arguufani sinemaatoogiraafii kan jedhu. Wal keessa mammakuu kana jira. Takka afaan Ingilizii ittaanee afaan Oromoo ittaanee waan akkasiitu jira. Odoo sirraa'e gaariidha kan jedhu qaba. Kiliippii koo Shagar irrattis waan akkasii mul'atee jira. Kanaafuu uummataan dhiifaman gaafadha jechuudha. Dhiifama. Tole egaa sirba immoo Jimma qabattee uummatatti bahuudha akka hedduus odeeffadheen jira. Sirba Jimmaa yoo Rabbi jedhee yeroo dhiyootti hin gadhiisa. Odiyoo fixaa jirta. Kiliippiin irratti hojjetama jechuudha. Kiliippii irratti hojjechuudhaaf gara Jimmaan deema jechaan jira. Amma immoo imalli koo gara Jimmaatti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Jimmaan deemaa godarreen daraaree biyya baakoo jibba miti jaalala naraasee marrumaakoo. Jimmaan deemaa godarreen daraaree biyya baakoo. Jibba miti jaalala naraasee marrumaakoo.
Waltumeef gattumee qaba wanti. Baay'ee bareedaadha. Inni sagaleedhanis immoo yeedaloon isaas smaartii waan ta'e natti fakkaata. Kana hawwiidhaan eegna jechuudha. Miti? Hordoftoota keenyaa kan hordofaatiin turtan egaa sagantaa yeroo kaayyotii keessummaan kan koo har'aa Amartii Taammiruuti turte. Turtii gaarii waliin dabarsine. Amartiin egaa ulfaadhu galatoomii siin jenna.